Eebbaan jalqabnaa sagantaa kenna. Waaqayyo waaqa abbo. Waaqa gurraacha garaa garbaa leemmoo seera sariidhaa. Waaqa waan mala beeku waan mala dandeessu waaqa nu nageessu barri nageessu ilkaan nageessu guddaan nageessu kabaratu nageessu kabarsiisu nageessu barataa kiisiin nageessu barataa qattiin nageessu biiriin nageessu waaqa nu dura ta'e waa amaa nurraa qaba hawli waliin nu hanqaadhu matala lamaan jechuun nu hanqaadhu barri nageessu waaqa nagaa nu kennu nu dura ta'e nu nageessu sagantaa keessanii sagantaa eebbaa isinii haa Ya Rabbi nagaan bulchitee nagaan bulchi. Ya Rabbi nagaan bulchitee nagaan bulchi. Gammachuu irraa gammachuutti fufuu Rabbi isin haa godhu. Eebbifamtoota irraatiis eebbistoonni waliin hojjetan hundinuu walumaan akka Rabbiin isinitti haa fufsiisu. Jaalala isin haa kennu. Barataanis barsiisaas nagaa Rabbi nu haa godhu. Duraan dursee garuu galatoomaa dharraa kan nu qalatanii akkanatti as ilaamu qabne isaanii xumuranii waan illee namummaa xiqqoo isaanirraa itti dabaluu yaala. Baga guyyaa kana geessanii baga hundi keenya illee guyyaa kana geenyan isin jechuu barbaada. Iddiyaan isaan immoo nama maaliif fi kana qofa eebbifamee asitti hafuufimee gaafa eebbifamtan illee akkanumatti warra namuu biiroo keessa mataa keessanitti biroon isin eebbee akkasii qaxaramu Rabbi isin haa godhu. Maaliif fi eebba namni isin eebbisee mikka kaaleenni isin eebbise Rabbi isin haa godhu. Maaliif fi namni Rabbiin eebbise bakka hundattuu irraa warra Rabbiin eebbise Rabbi isin haa godhu. Garuu duraan dursinee guyyaa kana ga'uudhaaf baay'ee takka hedduu gammanne obboleeyyan keenya carraa kana nu kadhatanii asitti kanatti nu haamuu keessaniif illee baay'ee galatooma isinillee warra nu caalee argamu Rabbi isin haa godhu. Maaliif fi dhaloota akkasitti kanatti waan gaarii waldaalchisaa deemu Rabbi nu haa godhu. Maaliif fi aadaa waan keenya illee kan namoota garaagaraa obboleeyyanii kan lafaatii baay'ee nu wajjin kadhamaa jiranii isaan illee carraa kana ga'uudhaaf hundi keessanuu baga gammadan irra deebi'ee baga gammadan jechuu barbaada. Itti aansuun illee warra akkasitti bal'oo keessatti illee boodallee walitti dhufu Rabbi nu haa godhu. Asii miti boo paarlaamaa keessatti illee warra kana hojjetaa Rabbi maaliif nama hambi gunaa miti bakka hawwine hunda Rabbi isin haa geessu. Bakka hawwine hunda Rabbi isin haa geessu. Jaalalallee jibbanti godhan jira Rabbi nu haa kennu. Ol fuudhamisallee ol fuudhamisa gaddeebiin godhan jira Rabbi nu haa kennu. Aboo egaa Rabbi ol fuudhe isin hin xiqqeessin. Aboo egaa jaalalisiirraan isinirraan fudhatin. Aboo wal jala isin haa yaasu. Wallahi wal jala isin haa yaasu. Akkanuma duraan nu argee biyya jaalalaa biyya tokkummaa janii beekanii jaalaltee san tasalaalam Rabbi nu haa godhu. Ijoollee nu boodaa kanallee warra akkanatti nu caalu Rabbi haa godhu. Isaan kanallee kan nu caalee argamu Rabbi nu haa godhu. Aboo isin wallahi warra eegziitii ganaa fattanamus kan nu qafatanamu deemus wallahi isin ni ta'isa malee maleekaan isinirraa fattanamu. Ilmi namaa sababa ni sababataa garuu sababatee waan sababatee san milkaa'uudha. Yoo nuti beekumsa qabaachuu baanne illee laffaatii abbaan keenya nu laffaan laalee Rabbi nu haa milkeessu. Wallahi laffaatii isaanii laalee Rabbi nu haa milkeessu. Rabbi nu haa milkeessu. Wallahi tanii nuti irraanfannee Rabbitti nu haa guutu. Akkuma godhan waalee qabeebsu waan Rabbi